بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، كم نجاجر تفيا جباتو سننجر بقجراتني فيديو هاريهان نما هاريهان ولت الأفنيرة فيديو كما قرتن أفتها لايك شير سبسكرايب ولا وروني يوتيوب خنا فاريا تاتن أقسم الله يوتيوب كي يلا يدك سبسكرايب نقول هوا حسين قول هذا بريسا سني بها سننجر وروني فتح بربادن اللي lakkoofsi kiyyaa duwwaa 5 duwwaa 2 7 duwwaa 9 4 7 8 waastaabbiin immoo sagalee ergadhaa hin bilbilinaa bichaa sinin jedhaa kana fakkaata. Akkasumallee yaada gaggaarii nama jajjabeessa akkasuma daawwatanii dhiisuu osoo hin taane viidiyoo laayikii tuqa haga dhumaa daawwadhaa. Maaliif viidiyoo tuttuuxanii yoo dhiistanii namarratti ijjeestanii viidiyoo haga dhumaa daawwadhaa waan akka sanirraa hin hir'isu sinin jedhu obboleen kiyyaa. Kun waan laafaa wal jajjabeessuu wal cinaa dhaabbachuu ma jiru jechuudha. Akkasii tuni hojiin qabdu tun dalagaan qabdu jettanii irran tarinaa siniin jedha. Ammallee warroonni daawwattan laayikii tuqaa. Laa'annoo laayikiin illee akkuma daawwannaa sanii faayidaa waan qabuuf yoo isin daawwattan haga dhumaa yoo laayikii gootan viidiyoon nama hedduu bira giyaa jechuudha. Yoo garuu tuttuqxanii irra tartan viidiyoon achuma dhaabbataa siniin jedha. Uffatammoo bifa feetanii argachuu dandeessanii jilbaaba fistaana jilbaaba daa'immanii yaani waan isin feetan xarahaa akkuma agartan kunillee abaayaadha. Abaayaa mulawwan jechuudha. Bifa 4 yookiin bifa 5 jira. Harki isaallee akkuma agartan kan moodeela irra hedduun kan moodeela kanaa feetaniin beeka boroon babaddan bifi takkaa gurraachi ammattuu argachuu dandeessan bifi gurraachi ni jira. Kunillee jilbaaba niqaaba qabaa xarahaa gurdii shamizii akkasuma qixaa 5 jechuudha. Inni kunillee akkasuma jilbaaba niqaaba kimaar qixaa 3 inni kuni yaani akka abaayaatti niqaab xarahaadha. Inni kunillee akkuma agartan moodeela dura moodeela biraa ture amma immoo bifa biraa isumsan tahee xiqqoo gargar godhanii yaani roga afreetti oomishanii jechuudha. Kunillee jilbaaba daa'immaniiti kiiloo 50 ilaa kiiloo 150 uffisaa jechuudha. Akkasiin jedhu bureen kiyya bifa 5 bifa 5 jahaan jira kunilleen bifa makaa sagaleen illee yoo xiqqoo isinitti hin tolle akkuma agartan qofaan naqabeera sababaa kanaatii fi isiniin jedha irra hedduu yeroo hedduu sagaleen keen dhagayamu jettan ijoolleen ani sirriitti ooyee dubbachaa jira garuu sababaa dhagayamuu dhabeef hin beekuu isiniin jedha. Kunillee sanumaa inni kunillee shaanxaa wajjin otoo hin taane biduu shaanxaadha. Niqaaba qabaa gurdii shamizii shaarpii qaba qixaa 4 innillee akkasanii kana fakkaataa hedduu namatti tolaa. Warroonni jilbaaba feetan jilbaabni uffata musliimaati sanuu silaa yoo shari'aa garas deebine jilbaabni nu isa kana miti jechuu kan uffachuu qabnu dhugaa dubbachuu fi kunillee gurraachaa moodeeluma san ta'e bifa gurraachaan burtuqaalii bunni bifa kana maraan jira jechuudha. Kunillee magariisa uffata maashaallah hedduu takka bareeda dammaqaadhallee amma agartanii. Inni kunillee moodeela biraati bifa bunniin jira kunillee gara bifa 12 akkana jira jechuudha. Inni kun niqaabii fi abaayaa qofa biduun kimaara jechuudha. Inni kunillee xaqmal faransaa jedhama. Kanallee moodeeluma duraan jiru san ta'e xiqqoo amma moodeel biraatti jiran harka kana keessa jijjiiranii jechuudha. Akkasii kunillee isuma ka duraanii akkanuma tahee akka biraa ture. Kana fakkaataa viidiyoon gaa hedduudha uffannillee moodeela hedduudha. Kunillee moodeela biraahi kun amma niqaaban qabu. Inni kun niqaaban qabu. Abaayaa fi kimaar qofa. Hedduun keessan abaayaa kana fa'aa hedduu ragaafachaa turtan. Laannoo abaayaan kuni biyya Indoneesiyaatti argama. Irra hedduun abaayaa kana fidii nama hedduun naan jechaa ture. Kinootii siniin jedha. Kana fakkaataa siniin jedha. Kunillee moodeela biraa maashaallah kunillee kimaar isaa hedduu takka dhiiraa. Kunillee abaayaa baay'uma san ta'e inni kun immoo xiqqoo garaagarummaa qaba harki isaa.
akkasii yaani moodeela hedduudha jechuudha akkasan saniif laayikii godhuu qabdan kaamaa yaani deemtanii laayikii gootan lash laayikii hin godhin sirriitti laayikii godhuu qabdan sirrii daawwachuu qabdan jechuudha viidiyoo godhuma fiikum yaa banaat laayikii tuqaa kufaan hedduu takka bareedaa moodeeluma akka duraanii sanii haa ta'u garuu yaani karariin isaa bareeda akkasumallee abaayaa sanumaa garaagarummaa hanga boochisanii waliin kana fakkaata isiniin jira viidiyoo kanaa haga dhumaa daawwadha daqiiqaa hedduu miti warroonni haga ammaa kajiigaa tuubee jajjabeessaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa ammallee ittuma fuufaa namni xiqqoodhaan yoo wal gargaare kun baasii hedduu naman gaafatu baasiilee naman gaafatu isiniin jira galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa ammallee laayikii godhaa fi sabskiraayikii godhaa fi itti fuufaa isiniin jira kiyyallee warroonni naa godhin biyya naa godhaa nagaan jiraadhaa haga viidiyoo biraa wal deebinuuti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu